Nageenyi faraarri Waaqayyoo bakka faala jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota eebbootuuf jalatti argamtan nagaa keessanii ani nagaadha baga nagaa taatanii warri haaraa dhuftan mana kanaaf laayik sheer koppiliinki gochuun ni qaqqabaa isiniin jedha. Mana kanaaf warri haaraa taatan notifikashinii keessan ol kan jetturra kaawwadhaa wanta gadhiifamu yeroo hundumaatti akkasiin qaqqabuuf isiniin jechuun barbaada. Guyyaa kaleessa siifanii fuula feesbuukii ishee irratti ergaa ijoollee koof dhiifama guyyattiin akkas gabaabbatti hin seene garuu hin dandeenye dhimma jedhamu maxxansiteetu turte jechuudha. Guyyaa lama dura haala hordoftii godhameen barbaadamte argamte rabbi ishee oolchee Oromoof waaqaa gaditti jechuudha. Lubbuun ishee waan ishee murteessite sanarra gidduu galee fi har'a geessetu jirti jechuudha. Achi as deebi'ee immoo caalaanii fuula FB isaa irratti har'a ganama gaafan ka'ee ilaalu wanta akkana jedhu kana barreessetu jira jechuudha. Ofitti murteessuun garaa gadi of deebisuuti. Yoo ofitti murteessite wanta ati ofitti murteessite sun waan akka ati ofii keen beektee yaaddee gooteeti waan ta'eef ofitti murteessi wanta jedhudha jechuudha. Maaliif fuula feesbuukii isaarratti ofitti murteessi kan jedhe dhimma ijoo dubbii ta'etu jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti caalaan maaliif jedhe laata kan jedhu namni walirkaa fuudhee yaada addaa gara haasa'aa jira. Ofitti murteessi gaafa jedhu jechuun yaadi wal dhabdee folquuqxee isaanii waan akka caalaan ofiif miidhamee jiru isheen immoo isa miitee jirtu yaada isa miitee jirtu sana dhoksuudhaaf jetteetuti waan isheen faana maliffatte yookiis mirjaa kana daftee fuula FB ishee irratti ibsatte wayitti namni fudhateetu irraa dubbachaa jira jechuudha. Maaliif akka ta'e walumaa galatti rakkoon isaan gidduu jira hin jiru jechuun namatti hin ulfaata. Walumaa galatu rakkoon hin jiraatin namni fuula FB isaa irratti yaada addaa garaa hin haasa'u. Dubbiin bultii dubbiin jireenyaa qalbii miti isiniin jedha. Namni akka sooshaal miidiyaa kanarraa kolfee taphatu akkuma kana waliin gammadu isinitti hin fakkaatin gaafa mana isaa keessa jiraatu jechuudha. Kunoo akka kanattiin irraan kolfaa keessaan gubachaa gaafa isaanitti cimu yookiis gaafa dadhabanii fuula miidiyaa isaan irratti gadi bahaniitu akkas jechuudhaan ibsatu jechuudha. Kun barsiifannaa hawaasummaa keenyaa baay'ee namoota baay'eetu ta'ee jira jechuudha. Inni akkas jedhe dubbate kun immoo fuula miidiyaa kan isaarratti jecha ofitti murteessu jedhu kun maaliif jedhe kan jedhu walirkaa fuudhaniitu haasaa kana haasaa jiru jechuudha. Caalaan miidhamee jira, caalaatu rakkoo keessa jira. Isheen caalaan kana dura maal gochaa jirti? Maaliif ofirratti murteessii ittiin jechaa jira? Isa miitee ofiisheef akka faana miliquutti haasa'atu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ol miidhanii ol hin miine isaan abbaa manaaf haadha manaadha jechuudha. Jireenya dhala daa'ima jireenya chaalenjii baay'ee waliin dabarsanii har'a gahan jechuudha. Garuu akka kanattiin fuula feesbuukii isaanii irratti yaada addaa haasa'uun baay'ee ulfaataa baay'ee waan nama qeequdha jechuudha. Walumaa galatti jala buunee hordofnee isiniif dhiyeessa kan hin jedhu yaadi kan koo qabadheetan dhiyaadheetan jira. Ammallee yaadi kun hin xumuramne jechuudha. Gana ammallee babal'achaatu jira. Innis kunoo fuula feesbuukii isaarratti akkas jedheetu ture. Utubaa ija obboleessa kee keessa maaliif ilaaltaree utubaa ija kee keessa jiru hin hubattu jedheetuti jecha macaafa qulqulluu wajjin wal qabsiisee Maatiyos 7:4 wal qabsiiseetu dubbata jechuudha. Caalaan yaadni isaa gara wangeelaatti erga dhufee yaada gabaabaa kana xiskii wangeelaan qabee dabarsuun isaa maaliif kan jedhu dhimma ijoo dubbii ta'eetuti oofamaa jira jechuudha. Innis walumaa galatti duraan caalaan nama Oromoo faarsaa guddaa kaffalaa turedha. Hidhatee caakkaa deemee hamma dandeessaatti Oromoof faarsaa guddaa kaffaleera jechuudha. Achi as deebi'ees weellisaadha. Weellusaan isa beeka Oromooni. Achis deebi'ee lakkii gara lubbuu koo naaf wayya gara Kiristoositti amanuu naaf wayya jedheetuti gara Waaqayyootti achis dhufee lubbuu isaa Waaqayyoof amanee jechuudha. Jireenya isaa guutuu Waaqayyoof amanee deebi'eetu jira jechuudha. Yaada isaa xiskii kanaan ol qabsiisee ibsateetu jira jechuudha. Gaafa akkas jedhu namni gaafa namatti murteessu gaafa jechuun namaaf yaada kennu utuu ofiisaaf ofitti deebi'ee of ilaalee yaada isaa sana dhaabbatee qulqulluudha namni ofiin jedhu
dura aqeequu jecha jedhu barbaadetti. Xiimixiyoos wajjin gaafa wal qabsiisu utubaa ija kee keessa jiru yookiis huba ija kee keessa jiru gaafa jedhu namni ani gaariidhaanii yakkan qabu ofiin jechuu danda'a. Garuu inni utuu ofiisaaf yakka qabaatee jiru utuu cubbuu qabaatee jiru namatti faraduu maaliif danda'are gaafa jedhu isheen maal isa gooteetu jirti, maal isa irratti raawwatteetu jirti, maal isa miitee ofiisheef dhoffachuuf jettee faana biliffachaa jirti jedhaniillee ol harkaa fuudhaniitu dubbachaa jiru jechuudha. Dubbii hijoo dubbii sooshaal miidiyaa kanarratti hijoo guddaa ta'e oofamaa jira jechuudha. Hordoftoota koo walumaa galatti mana keessatti wal dhabdeen jiraannaan sooshaal miidiyaa irratti baasanii maxxansuu kanarraa adaraa waaqa adaraa lafa of fageessaa kun dhaamsa kootti dhugaa dubbachuu fi maaliif seetanii walumaa galatti baay'ee rakkisaadha. Sooshaal miidiyaa jechuun bubbeedha bakka walumaa galatti. Nama kabajallee nama salphisallee salphina isaatummoo caala kabaja isaarra jechuudha. Jiraatanii jireenya kaleessa dheengadda chaalenjii hoggaa meeqa waliin jiraatanii jiru. Namni qaawwa tokkitti arguun abaluu akkas jedhee qaawwa isaanii kanatti qaawwa daddabalee fi bakkee baasa jechuudha. Kaleessa dheengadda dhoffatanii hirruu hin qabanii miti. Namni nama ta'ee jiru kam hirruu qaba, ceephoo qaba, yaaddoo qaba, rakkina qaba. Garuu hunduma dhoffatee jaalalli hunduma mo'ee waliin jiraata. Gaafa jaalalli hin jirre mudaan tokko bakkee ba'u 99 bakkee ba'aa jechuudha. Namni quba namatti qabullee akkuma kana 99 teellaa jira jechuudha. Garuu namni miira kaleessa dheengadda dhoffatee jiraatu rakkina kaleessa dheengadda dhoffatee jiraachaa turetuti gaafa chaalenjii xinnoo ishee argu bakkee baasaa jechuudha. Kana please irraa of eeggannu kunoo akka kanaan sabbatee jira jechuudha. Fuula feesbuukii isaanii irratti isheen jecha kana maxxansite inni jecha kana maxxansaa wal dhabdeen jira eeyyeen jira. Gabaabumatti gaafa FB isaanii irraa yaada adda dubbisanii hin jira. Garuu haala isaanii kana adda baafatanii sooshaal miidiyaatti gadi baasuu dhiisanii waliin ta'anii mari'atanii murteessanii utuu ofiin jechuudha deebii ofiif kennanii yaada kooti. Isin maal jettu faamilii koomentii jalatti yaada kana yaada hamma kana jechuu kooti. Yaada wal dhabdee isaanii maal qabetti kan deemaa jiru maal atuu ta'e yaada keessan keessatti koomentii naaf barreessaan isiniin jala. Isheenis nama jiraachuuf aarsaa guddaa kaffaltee yookiis bu'aa bahii jireenya hedduu kaffalteedha jechuudha. Kunoo as gahanii nama ijoollee ilmoo waliin qabu haa turu. Chaalenjiin biyya yookiis lafa baay'ee rakkoo ulfaataadha. Waaqayyoyyuu jabaadhaa. Ani biyya lafaa mo'eera. Biyyi lafaa rakkoodha jabaadhaa nuun jedhetu jira waan ta'eef rakkina biyya lafaa kana keessaa jabaannee akka baanuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Inni immoo gara waaqaatti erga deebi'ee qorumsitti dhufee chaalenjiin itti dhufee rakkoon namarra hin ga'a. Garuu waaqayyo mo'icha haa kennuuf irra haanu kan dhaamsa kooti jechuun barbaada. Hirruma yoo waaqayyo nama gargaare malee biyya lafaa kana keessatti lola baay'eetu jira. Keessumaa nama gara waaqayyootti deebi'etti immoo lolli itti baay'ata jechuudha. Wal loluun waraansi jechi bakka chaalenjiin hundumtu inni musliimas inni kiristaanas gaafa rabbii isaatti amanee waan hundumaa karaa jireenyi lubbuu koof kan ta'u karaa rabbii qofa gaafa jedhu lolli qorumsi ceephoon yaaddoon rakkinni itti baay'ata jechuudha. Kana keessatti rabbi nama haa gargaaru. Kuni dhaamsa kooti. Mana kanaaf haaraa warri taatanii like share copy link godhaan na jajjabeessaa. Yaada gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti na gaafadhaa please na jajjabeessaan isiniin jedha. Turtii gaarii waan na wajjiniin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa faamilii jaalalaa. Bye. Yaada biraa hanga qabannee olitti deebinutti turtiin keessan hanga dhumaatti waan na faana tureef galatoomaa.